Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamartu funi wajumtoota daawwattoota Ashaa inni akka jirtu. Egaa akka wajumtoota daawwattoota keenya har'a deebinee dhufnee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana meeshaa mana keessaa baay'ee bareedaa ta'ee fi akkuma san immoo meeshaa hedduu kan nama lamaan har'a isin qabannee dhufnee jira. Wajumtoota daawwattoota keenya egaa warroonni chaanaal keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara chaanaal keenyaatti kulta. Warroonni mootummaa mana keenya taatan immoo riiyoota keessaniif share godhaa isiniin jenna gaa. Egaa viidiyoon immoo in fayyada waan ta'eef waan akkana qabannee dhufna waan ta'eef shaayii bunaa gaawwaa waa hunda keessatti dhiyeessuudhaaf kan namatti tolu ilaalame qabannee dhufna meeshaa kwalitii waan ta'eef isin bira yeroo hunda nama hunda bira akka ga'uuf mallattoo like osoo hin tuqne bira hin dabrinaa jechuudha. Yoo xiqqaate namni kumna kudhanii yoo laale namni kumna kudhanii like gochuu qaba jechuudha. Maaliif like godha bira taraa isin jira kan wantoota keenyaa kana fakkaata. Har'aan immoo meeshaan kun abbaa lama asiin gama caalatti argitan kun abbaa biraati. Kan gama isaan argitan kun immoo abbaa biraati jechuudha. Maashaallah min bareedu ilaala. Baay'ee nama hawwisiisa. Egaa isinillee nama bitatu warra bitatiin nama bitatu rabbi isin haa taasisu. Jechuun isin barbaada kan wantoota namoota keenyaa. Egaa dhaamsuma takkitti dhaambitiin dabra dhiifama siin jira. Isaanitti illee dheeresse. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhaamsii anaan isinii qabadhee dhufe maal isinii fakkaate. Namni biyya keessa jiru kan akka kiyyaa kun jechuudha akka maallaqa nu ergitan barbaanna. Maallaqa hojjetan kana yeroo nu ergitan immoo jechuudha. Karoora malee walii erguun karoora malee baasii baasuun gaarii miti jechuudha. Haa ta'uti garuu namoonni tokko isinii dafqeetiniin xaalatee jedhe kana akka itti hin fayyadamneef illee namni fedhii qabu jira jechuudha. Kana keessa illee chaalenjii hin jiru namoota jiru amansiistanii akkamitti waa tokko karoorfadha jettanii akka hojii keessanitti fuftanii haala kanaan meeshaa bareedaa bitattan isin jechuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Ayah, asirratti gadi maal jechuu akka barbaade isin ifa jedhetni yaada. Sababni isaallee gizee tokko meeshaa akka hojjenne gizee mana namaa geessinu warri gargariin irraa gammadan kan dhufanillee irraa gammadanii yaada kennatan akkuma isin argitan san gargariin warri birrii bichaa barbaadan jechuudha. Maal isa gooti kana? Maal isii haa godhu? Kana hunda maal gooti? Eeshii mana qabaadhe meeshaan qabaatan akkam jiraadha. Wanni fayyadamu maali dhagama achi isaanii walii gallee isaan bitatanii irraa gammadanii gizee warri irraa gammadanii jira gizee abbaa manaa irraa gammadan gizee obboleeyyan keessattuu obboleeyyan bas kuluusta. Kanaaf maal jechuu barbaade walumagaatti Ashaan ibsitee jirti. Kanaaf namni wanni xaareetiin hin jiru maaliif waan xaaree kana xiqqoo haratti galfatuuf malee baay'ee dafqeesii akkasitti xaaf jettee hiddisan argite ta'ali nati haada kasni haada naat noomi hin jiraa mere waa hedduu jira jechuudha. Taa'anii fidatanii sin gaafa galtan jaarsee soo jirsi. Wallaahi anaa akka jirtistee wallaahi. Gaafa galtan meeqa hataa jechuun kana gootan malee namni wallaalee birrii gatuuf miti gakkana godhu. Garuu warri biyya keessa jiru isaan ilaalu. Birrii irratti kennitanii haajaa bitanii dhufa barbaadan keessatti warra akka obboleeyyanii warra hin jiran maatiin maan qabu keessatti abbaa manallee dhuma jira kan godhu barbaadu. Gargariin immoo nama jira kan ofiifuu kan san caalu bitee qopheessee eegullee barbaadu kan achillee taa'ee bitaa hedduu jira jechuudha. Hundumaafuu isin bitti laafna. Egaa akkana fakkaataa ammaan immoo obboleeyyan keenya hundi keessanuu gatii meeshaalee kanaa dhaggeeffadhaati. Meeshaan immoo baay'ee akka har'aatitti bor hin argamu akka boritti immoo har'a hin argamu jechuudha. Maaliif kanallee beekaa gatii meeshaa har'a yeroo ammaa ittiin jiru kana hubadhaati kan jijjiirama qabuu jiraate immoo sanillee akkasitti isin beeksifna. Meeshaa farniicharii kamiyyuu isin fidda meeshaalee mana keessallee yoo taate bakka kamittuu isinii geessinan kenna waadaa kenna akkuma itti fufetti jira. Viidiyoo namoota haaraa garagaa waan ta'eef iddoon itti argamu Adaamaa iddoon itti hojjetamu Oromiyaa guutuu keessa gaa akkuma bal'ina rabbiin nu bal'isnetti bal'ifannee akkasumatti hojjetaa jira alhamdulillah rabbil alamin. Egaa kana beekanii isinillee filannoo keessan Ashaan akka dir tuuf ta'uu qaba jechuudha. Warra lakkoofsa duraa barbaadan nu baasa gal 77 66 50 jechuudha ni WhatsApp Telegiraamii qabna keessattuu gama WhatsApp tiin kotta warra dafnee isin deebisni immoo obsaan nu eeggadha. Amma meeshaa tokko isin dagarsa meeshaa nama lamaati warri illee meeshaa fi daldalatan illee waan barbaadan keessaa laallatan jechuudha. Kalau cuma gara meeshaa sindawas. Ayyee raawwatu kenna amma tokko meeshaa bareedina makiyyaatiin tagarsiisuudha. Meeshaan kun tokko meeshaa bareedina makiyyaatiin gara naannoo meeshaa bareedina habiibati jechuudha. Isaanillee adda addaa laallachuudhaaf haala sanii isaan mijaa'aa waan ta'eef. Amma tokko kanatti rakaboota abbaa gadaa fi rakaboota xiqqaa qabdi bareedina makiyyaa. Akkuma argitan kana rakaboota abbaa gadaa siinii 12 fi sufraa qaba jechuudha. Wanta kenna asitti rakaboota xiqqaa immoo maaloo jirgoomuu jettan sini fure jaha wajjin gurguramu sini akan kuat taate jechuudha. Bisa tokko baddee turte amma deebisee gurgurteetti. Kana fakkaata daawwattu kenna. Keessaa immoo distii saramikii habbaa shanii fi distii adiyyaa habbaa sadii qabdi.
Kuno disti sana miki abbashan akkuma bitan kana xiqqarraa qabee akka guddatetti hedduu kwaaltii isa ta'e jechuudha. Wanta kennaa kana fakkaata. Disti adiyyaan immoo biyyu as jirti. Kuno isin abbaa sadii jettee abbaa afur ishii keessatti jira. Akkasumatti abbaa afur hin binneef jechuudha. Kana fakkaata ishii keessa iyyuu hin baafne. Keessaan jooki warqammaa kireera qabdi. Kuno jooki warqammaa fi jooki adiyyaa jira. Warqammaa aynata lamaan aynata argamuu fi kan gisee irra jirudha jechuudha. Kan isinii binnu kan gisee faashinii irra jiru jechuudha. Kana fakkaata lamaan isaa adiyyaa illee fayyadama. Achitti argama karaa riba tokko jechuudha. Keessaan illee beekumsi warqammaa lamaa fi beekumsi adiyyaa lama jira. Kuno akkuma ibsan kana beekumsi warqammaa abbaa afur qabdi. Adiyyaa lama qabdi. Kuno akkuma ibsan kana asitti aynata adiidhaan hedduu bareedaa fi kwaaltii isa ta'edha. Beekumsi kanaan yeroo jalqabaatiif finne aynata adda addaatiin deddeebi'ee dhufaa jechuudha. Beekumsi hedduu bareedaa biyya arabaatti beekamu beekumsoota kana biyya keenya keessallee kun haala kana bareedee dhufeera. Adiyyaa immoo inni kuni warqammaadha. Adiyyaa ta'etu hedduu kwaaltiidha inni kuni. Kunillee akkasuma kalariin isaa garuu adiidhaan haala kanaan beekumsi adiyyaa kan keessatti fayyadamtuu fi kun immoo yeroo keessummaa yeroo adda addaa yeroo ayyaana tiif ta'u jechuudha. Wanta kenna kana fakkaata. Keessaan isin ta'a siinii fannoo jedhama markajii siinii fannoo markajii qaba jedha. Siinii fannoo kun achitti argamti. Markajii lamallee akkuma kan irratti argamu xiqqaa guddaa. Keessaan maallajaa karabaa jedha. Maan kan fannoo jedha. Maallajaan karaballee kunnati. Maan kan fannoo kun kunas nagarratti argama. Hedduu bareeda kwaaltii isa ta'edha. Keessaanu baaldii firee sadii saanii feeruzii jedha. Kun baaldin ajira. Ini xiqqoo akka jedheera. Sulummootu tokko jechuudha saayiziin isaanii. Kana fakkaata baaldii firee sadii. Keessaanu saanii feeruzii immoo kulachitti gadi biratti argamti. Warqammaa gurraacha jechuudha. Kana saanii feeruzii saanii giloobaalii mastaaxabaa sadii jira. Saanii giloobaalii kun achitti jira aynata booran mastaaxabaa abbaa sadii immoo daga jira. Kan teessoo saamunaa qabu jechuudha. Mastaaxabaan kun kwaaltiidha. Daawwatte kenna. Mastaaxabaan adiyyaa hin jirtu ta'e jechuudha. Inni kun garuu hedduu gargaaraa fi kan saamunaa illee akka taatan qabudha. Keessaanu maankaa darzaan lama jedha. Kun akkuma kan irratti argama. Burcuqqoo bishaanii jedha. Burcuqqoo bishaanii darzaan lama. Kun abbaan baratti baatee jirti. Kun garuu kaartoonii keessadha. Kaartoonii afur jechuun firee 24 qabata. Kun hojjechuun bira jechuudha. Wanta kennaa burcuqqoo bishaanii keessaan istoovii dhaabbataati. Istoovii dhaabbata kun achumatti bakka distii rakkaatanii fi bakka bakka rakkaatanii qaba gabaabumatti addaan hin baafne keessaan isin dabarsadha. Wanta kennaa maashina shunkurtii fi maashina juusii jedha. Maashina shunkurtii kun achirratti argama. Isuma nu biratti beekamisa kwaaltii ta'edha. Maashina juusii illee kun jira. Wanta kennaa isaa abbaa sadii qabu. Gatimamee adda addaa qaba. Maashina juusii immoo abbaa lama qaba. Ni beekamu jechuudha. Distii seetii jedha. Achitti argama. Meeshaan kun meeshaa hedduu kwaaltiidha. Isuma sana naannoo kana jechuun gartee jiru. Bareeduu jedhama kiyya. Akkuma kan isa bakka itti yoo baara maasan qabu qaba. Kakkatti barii fi itti kan jedhallee jira jechuudha. Akkasumas warra distii kan jala jira. Akkasuma immoo distii kun abbaa lama garaa qaba. Inni isaa kun akka wanta gaatti illee guddaa qaba. Guddaa lamaan immoo akka distiinitti illee akka jiru waan isaaniitti illee fayyadamuu dandeettanii gaacha ammoo mootummaa shaadhaa akkuma argitan kana immoo cilfaa abbaa sadii qaba. Achi keessa lamatu jira. Distii guddaa kana keessa tokkotu jira. Kana fakkaata meeshaan kun meeshaa akka ambaatti jedha. Kenna meeshaa gara maatii fayyadamuu danda'u jechuudha. Akka wanti itti baasuuf illee itti hojjechuuf illee kana fakkaata. Saanii firee 24 qabdi. Saanii firee 24 qabdi. Jookiin itti irra jiru kana jechuudha. Saanii torbaadha. Saanii torba immoo asirratti argama kun. Saanii kana mana keessa illee qaba hedduu qaqqaaradha jechuudha. Saaniin kun fi akkasuma immoo maashina firee jaha qabata jechuudha. Asitti immoo tokko guddaa qaba jechuudha. Garaacha guddaa akka saanii shorba kana fakkaata. Maallajaa jedha. Saanii siinii shaayii jedha. Burcuqqoo shaayii jechuudha. Fireen jaha ka teessoo qabu kun achumatti argama. Fireen jaha immoo ka teessoo hin qabne jechuudha. Burcuqqoon shaayii. Qexxaanu sofraa nyaataa jedha. Saanii fantishaa jedha. Sofraa nyaataa akkuma isa kan meeshaa jalaatanii irra jiru jecha. Isa xiqqichallee akkasumatti rakabootii ifaa jala jira jechuudha. Lama sofraa nyaatti kobnaati. Kan fakkaata saanii fantishaa immoo kun achitti argamti. Saanii fantishaa jookii boombaa jedha. Firii
Kuno jogi mau buat kan buang berbatu ini asal kita kecil jadi curah buang saja kamu boleh kita terus Tayero kesumale tayero iya magam mucu kami bu tasra video curah tadi kita saja tadi video kemarin berarti curah salah kata kan ibu sopar posisi kita sekarang curah aja curah इसकी अगुआ या इसकी अगुआ को क्या करेंगे इसकी अपन क्वालिटी लाते हैं सारा में किया हमारे बैंक का बेहतर इसकी सुने दूरा को हम करो सारा में किया ये मेरा ये जो क्वालिटी है तो देखो उनका बदले दूरा से इनमें में ऐसा ऐसा तो ये फिर इस बार वर्ष दूरा अगर हम तो जिदे में चुड़ रहे थे kawan nak हाँ kawan ऐसा नहीं ये kawan ऐसा थे किस्मत तो जिदे में इसी जिक्र का चल Kita servisi orang kamu nak makan kan kerumjun dengan kerja mana? As jadi sini itu kualiti ada waktu kena. Sari bikin umrah jera, kuna cita agama. Kerja ni kada boleh apa lama juga. Kita anu mau tu fridge ni kasar ada juga. Boleh tu na fridge nak makan dengan orang sudah dah tahu. Biasa macam ini kau ni bapa freezer ये पूरा माँ को याद है कबाब में डालना ना माँ को याद है अक्का यो इफाम बरेले मैं उनकी जिसको बड़ा है इसमें ये रहा असी तो माँ को मरी डालना ना बरबरा रहा तो कोला ना सही अबू दरजा आपको कबाब असी तक मरी डालना ना मसाला कबाब असी मो दरदरा वो रखते हुए तक देना कोनी अड्डा सीखे आप कभी बार बालू दिसी दरदरा लोंडे तुम मो किसी काम को अंदर नहीं बाहर करना आप मोड़ो तो गिरे पूरा तो खाना पका रहा हो तो कहना सही ले रखा था लेकिन असल बात है आप ले रखा तो लोंडे एक और चीज़ है ये वन पर बस है उसके सिजरा ये सबरालो और इधर का सबरालो उसके सिजरा ये अल्लाह की बरालो हम बर्बादी तो कर देते हम मौका दे रहे थे ना कहता हूँ सस्ता रहा है तो मार्जिन अपना दूसरा मार्जिन पर दूसरा अभी तक बराबर तो कहना सिर्फ मुझे दे अभी कवा तो कौन मोना शाफरा निकुल सस्ता लड़ा Ini beda je curah nama sampai nanti masih nak ketemu tu. Abah motor jahat je lah. Abah motor jahat je, jadi jangan tadi satu kita awam dah satu kita mereka. Nanti cuma salah tu, tak boleh kita nak gaya tinggal jadi dua juga. Biasa mereka mana curah tu kena kan kata kami cantik road tu kawin tu besar lagi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Aayishaan meeshaa hedduu isin ibsitee jirti jechaadha. Gassaadhaan yeroo ammaa isin fiitti keessanitti argaa jirtan kuni yeroo ammaa kana ofii keenya fillee keetti fayyadamnu isuma kanaadha jechuudha. Viidiyoo keessatti ni argitanii. Itti aansuudhaan immoo argaa jirtanii roottoo qabna jechuudha argitanii. Roottoo lama qabdi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana fakkaata. Walumaa galatti meeshaan keenya irraa qopheessinee kana fakkaata. Haga ammaatiin hojii turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Hayyee daawwattoota keenyaa meeshaan akkana kun immoo meeshaa buleetteenna hamii gadii jechuudha hiriyaa mafiyyaa. Akkasuma rakabootii abbaa garaatti rakabootii ifaa qabdisilleen kun akkuma kan tokko garaagarummaa hin qabu waan ta'eef Kaitaanu istoofii dhaabbataa fi maallaqaa ifa qabdi. Istoofii dhaabbataa akkuma asitti asitti argama. Makii illee laaltanii geessillee kanaan maal kanaan distii kan hunda baachuu danda'a. Achitti illee distii barbaadanii nama rokeetu hin hojjechuudhaaf hedduu mijataan jechuudha. Kaitaanu istoofii isiniin jedheera istoofii kun akka argamti. Burcuqqoo adii jedha. Burcuqqoo shaayii jedha. Burcuqqoo adii kun akkuma argitan kana burcuqqoo bishaanii firee diidee meeshaa jechuudha asitti. Burcuqqoo shaayii mootu kun firee kudha lama jira jechuudha. Akkuma gara itti argitan firee nyaata teessoo qabdu jaammoo kan hin qabne jechuudha. Kaitaanu distii saramikii firee shanii fi distii adii firee sadii jedha. Isaan garuu afurii distii saramikii firee shan kun akkuma gara itti argitan asitti illee jirti. Distii adii mootu kun asxaatonni keessatti abbaa akkuma asirratti argitan kan sadii osoo hin taane. Kaitaanu saanii feermuuzii fi feermuuzii warqammaa jedha. Saanii feermuuzii kun taasii mootiyyuu warqammaa fi kalarii kanaan jechuudha. Hedduu bareedi. Saaniin tuni kana fakkaatu daawwattoota keenya cilfaa tokko qabdi. Waan qabaa cilfaa mootii wajjin. Kaitaan sin dabarsa. Feermuuzii warqammaa achitti argitanii jirtanii kalarii gurraacha jechuudha. Gurraacha warqammaadhaan hedduu bareeda daawwattoota keenya. Akka viidiyoo irratti argitan kana osoo hin taane gaafa bira geessan kana caalaa hin bareedu meeshaan kun maal jettan kaameraa yeroo baay'ee meeshaa sirriitti kalara inni jiru sirriitti isin mul'isuu dhiisuu danda'a. Nama meeqatu meeshaa bitatee galee kan viidiyoo irratti arge caalaa irraa gammada jedhee gara keessatti nu dubbisa jechuudha daawwattoota keenya. Isinillee akka irraa gammaddan abdii qaba isiniin jedha.
Kita terus sini di meja tris fresa di mangga puno jera krim fresa di masuk ke level pertama puno jadi berapa na mangga puno modu puno di mangga puno le adjera jero puno isi ke sambale arbe puno kabam mele arbe seti puno terus itu berarti arbe seti puno puno kita berarti kan pura sini puno bre orang abi Sani Zergi, Regina Mafutira, Sini Guna, Guna, Nalina de Guna Camino, Sugar Deta, Achi, Akita, Nakabot, Raisi, Quasi, and Kabi, Akumoto, Sini Guna, Kuna, Kana, the name is Rasin to the Edu, is invited the Kankara Eltura, Kanu Katra, Sini Guna, Sani Zergi, Demakuno, Atmat Alabati, Jogi, what Amma, the big no, what Amma, Kalari, and you had do whatever you do. Puno, jagoan, I'm going to do a very good Supra Nyata, Girovasani Jera, Supra Nyata, like Marita, Morega, Kalita, Girovasani, Kalari, and Timoda, Ketan, Machina, Bunadafi, Machina, Juicy Jera, Machine Kutira, Machine Guna Sakana, Machine Kuti Sakana, Machine Josimo, Isakana, Marita, Hapa, and Jura. Kaitan markaji buna jera markaji arni jera markaji buna markaji arni itu jero baye markaji buna sukana markaji arni jera markaji arni mo har kanan dinne jera itu markaji turan itu level tu betul jauh turan deh roto salah tu ni kabani kari roto rat ni bade era mission berian dinne lagi itu sana pakata mana cuma itu tadi kita udah jaga deh karena like subscribe itu ni nara badina haga video berada gol tadi itu naga nutura assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.